ዝናጭ 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 ilaallu Doktor Abdussee jedha Doktor Abdusseen gidee tokko tokko dur yeroo ijoollummaa isaanii. ዝናጭ 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 ኢትዮጵያን አልረሳም እናቴ ሀገሬን አልረሳም እናቴን አልከዳም ኢትዮጵያ እናቴ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን አልከዳም እናቴ አጎቴን አልጠላም እናቴ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን አልረሳም እናቴ ኢትዮጵያን አልከዳም ኢትዮጵያን አልጠላም እናቴ እናቴን አልጠላም ኢትዮጵያን አልከዳም ኢትዮጵያ mee nama kuma tokko gaatii iccitii ajaa'ibaa tokko dhaga'uu barbaaddan yoo ta'e Itoophiyaan alxalaam innaatee sirba ajaa'ibaa tokko kan Itoophiyaadhaaf እናት ሀገሬን ለማስታው ለመዘከር የዘፈንኩትን ዘፈን ልጋብዛችሁ ስለሆነ ሁላችሁም ሼር አድርጉ። ኢትዮጵያን አልከዳም እናቴ ውድዬ ሀገሯን እናቴን አልከዳም እናቴ Itoophiyaan baay'een keessan Doktor Abdusee ati yoom fuutaa warri jettan Doktor Abduseen ni fuudhu gaafa isaan fuudhanuu hundi keessanuu warri laayivii kana irratti Doktor Abdusee jettanu nama 200 daawwattanii fuusiftanii hundi keessanuu waamamtanii irratti hirmaattu namni qabsoo irra jiru hin fuudhusi nuti waggaa 78 hin fuuna social media kana irratti nuti jinjanaa qofittiidhaaf miti kan social media fayyadamnu jinjanaadhaafis baay'ee bootaa hin qabnu qabsaa sabaati waan taaneef Doktor Abdusee ati yoom fuutaa ati yoom fuutaa ati yoom fuutaa namni fuudheedhaaf yookiin ebelu fuudheera ati maaliif hin fuutuudhaan miti namni tokko itti yaadee murteessee guyyaa isaaf ta'u yaada namni mataa ofiitiin deema dhugaan isin hima namni kamuyyuu fuuchuu yoo barbaade Abduseen irraa akka barbaadetti fuuchuu danda'a garuu of amansiisee fuudhuudhaaf ammallee jireenya jalqabuudhaaf gaafa murteesse inni fuudhaa jechuudha warri Abdusee ati yoom fuuta salgii kan kee arguu barbaanne jettan du'aayi godha yeroo gabaabduu keessatti Doktor Abduseenis akkasin hawwitanutti salgii ajaa'ibaatiin fuudhee asirratti akka isin gammachiisu garuu ammaaf Doktor Abduseen hin fuune wanti nama gaddisiisu garuu wandi lij basabaamatu waggaa 80 90 numa fuudha shamarran qofittiidha kan ati hiriyoonni keessi biraa heerumtee dhumtee ati manatti hafaa jirta dhiirri shamarran waggaa 30 darbitee jennaan namni fuudhu hin jiru jedhama Abduseen nama waggaa 18 dheengadda guutee waggaa 27 biyya chaayinaatti isan baradhe ittiin herreegne waan hin ta'eef waggaa 16ffaa kan koo gaafan xumuree waggaa 18ffaa waan akkasii guutee nan fuudha kanaafuyyuu ammaaf Doktor Abduseen kun maaliif fuuchuu didee bakka isin social media irraa Abduseen fuuchuu qaba Abdusee atis fuudhii ebelu fuudheera bakka khalaas namni sammuu isaa of amansiisee abbaan barbaade haa fuudhu akkasi namni tokko yaada mataa isaatiin fuudhaa isin social media irraa Abduseen hoo maaliif hin fuune ebeluun hoo maaliif hin fuune ebelu fuudheera nuti hin fuunu waggaa 70tti fuuna Doktor Abduseen
qabsoorra jirra waan ta'eef gaafa Oromoon bilisoome fuuna. Bareedduun alkadam innaatee dammoo akka tokko innatti bareedee jiraami mee yaada keessan koomentii jalatti amroo binyaala yedduu kana sooshaal miidiyaa irraa badee waan adda addaa tokko viidiyoo waan keessa natti ergamaa ture wayii argee sooshaal miidiyaa dhumatti hin deebi'u jedhee yaadaan ture baxaan farra'u jireenya addii kana jabaatee jiraadha jedhee maaliifi dhugaadha jireenyi akkana jabaatus hin faradamu dhiirri kan keenya fuudha dhiisee erga fuudha dhiisee bubbulee jira kan fuudhaa jiru waggaa tokko keessaa tokko lama shamarran kan keenya maal gochuu qabdiree cal jetteetuma teessi hidimee siin deema dhiirri keenya jinjanaa qofittiidhaan maaliin yeroo si jalaa gubaa gaafa abdii kutattee jette eneem sawneñ manooraan lebbiny gaafa jettu waan adda addaatti galaa jirti jechuudha. Viidiyoon jarrii garuu wanti nama shakkisiisu haa jiraattu jireenya erga rabbittii baatee sammuu sii of amansiiftee waan akkasii goote viidiyoo jarrii of waraabanii Paakistaanii wajjiniin Baanglaadeshii wajjiniin of maxxansan sana baay'ee tokkoon qaanfadhe dhugaa dubbachuudhaaf nama dabbara. Tokkoffaa immoo sooshaal miidiyaa kanarra wanti deddeemaa jiru dhiirri Oromoodha dhiirri kan keenya hin danda'u tokko ishee Anwaaritti bilbiltee maal jette gurbaa tokko wal fuunee torbii tokko wajjiniin jiraadhe gurbaan waa tokko hin danda'u jette. Sun silaa dhiira Oromoo bakka bu'uu hin qabu. Namni tokko hin dadhabaa kan likkiitti ibiddarra dhaabaa bulus ni jira. Kan immoo daqiiqaa tokkoof illee ni jennes ni jira. Dhiira Oromoo bakka buuftanii warri dhiira Oromoo siluma akkana nu akkana warri kaan akkana wanti sun kenna rabbiiti. Kan dandeettiidhaanis wanti ni godhu jira. Kan hin dandeenyes ni jira. Malee dhiirri Oromoo hin danda'a dhiirri Oromoo hin danda'u Paakistaaniin akkana jettanii ajandaa godhatanii irraan dubbatina. Isiinis gaafii akka dhuunfaatti jaarsi kiyya wajjiniin torbii tokko hin jiraadhe inni waa tokko hin danda'u jette. Dhugaadha isii gammachiisuu dadhabuu danda'a. Gammachiisuu dadhabee jennaan gaafatatte maal wayyaa gaafatte halaas waan isaan keessaan dhaqanii akkana godhii jedhanii kennanuuf gorsa isaanii fudhatte yoo inni qajeelee sirriitti gammachiise wajjin jiraatti. Yoo inni gammachiisuu dadhabe immoo nagaatti maasalaama habiibii koo ati jireenya dhuunfaa keetti jiraadhu kan maatii kan koo maazarii kan koo faazarii kan koo dhiisee dhufeef biddeena sii tolchuudhaaf uffata sii miicuudhaaf ofitti otoo hin taane jireenya jira miti bakka wanti namni wal fuudhuuf dura maalin se'a beeytu fuutii bakka dhufteetuma biddeena namaa tolchitee uffata namaa miiciteetuma wajjiniin nyaatanii jiraachuu se'a. Tokkoffaa namni kan wal fuudhuuf jireenya isaa siree irratti yeroo waliif kennee yoo sirriitti waliin gammachiifne bultiin sun diigamaadha. Dhiiras ta'u shamarran gammachuun fuudhaaf heeruma keessatti baay'ee barbaachisaadha. Intalli torbii tokko wajjin jiraatte sun yoo inni akkuma lukkuutti tuf jedheetuma irra bu'ee wixwix jedhee irraa bu'e maal gochuu qabdiree yoo gilxinnatiin jiraate itti himti akkanaa. Akkan daanqootti utaalte dubbi jettee narra buutee hin bu'in. Jireenya jechuun wanta sana jechuun akkuma daanqootti dub jedhaniituma daqiiqaa tokkotti waan bu'anuu miti. Gammachuu cimaa barbaada, simmeetii barbaada, walo'isuu barbaada. Ijoolleen keenya ammaan akka doktora tokkootti gorsa bareedaan isinii kenna. Akka dhiira Oromoo tokkootti Doktor Abdusseen gorsa bareedaa isiniif kenna. Akka dubartiin yoo waan akkanaa irratti nan dadhabaa laata. Takkatu akkana ta'a jettanii yaaddan an gorsa isiniifan kenna dhiironni baay'een indeet indezi of amansiisaa tokkoffaa xiinsammuu keessan amansiisaa dhiirri Oromoo jajjabaa ta'a. Shamarran gammachiisuudhaaf awwala isin of amansiisuu qabdu. Akkamittiin gammachiisuu danda'a isiidhaa wajjiniin marii gochuu qabdu. Doktorri gorsa bareedaa isinii kennu jechuudha. Amma intalli gadda ishee Anwaaritti bilbilte kun torbii tokko wajjin jiraatte torbii tokkoon kana keessa obsitee fi itti machuu sodaatte jechuudha. Akkana godhaan jirtu na gammachiisaan jirtu bakka ati ofuma qofittiidhaaf gammattee dub jedhaa jirta malee aneen yaas dassat keenya dallam na gammachiisuu qabda jettee suutumaan qabdee ayizoo jettee
haxooftee maali rakkoon kan kee jettee otuu wal gaafatanii gilxinnatiin jiraate jechuudha. Warraaf abbaan manaa kamuyyuu jireenya isaanii keessatti yoo waliin mariin hin jirre yoo wal gaafatanii waliin mari'atanii akkam gochuun qaba maaltu sirraa hirrate akkana jedhanii waan ifa godhanii waliin dubbanne rakkoodha. ግልጽነት የሚባለው አፋን አማርፋቴን ግልጽነት የቹን ኢፋን ኢፋቲ ዋንቴ ወሊን ሀሰው ቀቡ ጃርሳፍ ጃርቲን ወል ሶዳቹን ቀበን በተለይ ኩባ የሮ ሲሬረት ጠባተሞ ግልጽነትን ጅራቹን በርባችታል አቸረት ማለፊ ወንድሱን ዋና ከቆሳቲ አራ ኢላለ ነው ምት ቡልቲ ጀቹን ቡልቲን ዋደኑቱ ጅራ ቡልቲ ጀቹን ከባድ ነው ዮ ግልጽነትን ጃርሳፍ ጃርቲን ሲሬረት ወሊን ዱበተኒ hinjen akkuma kana gabbaatee jaarsi kan koo hin danda'u inni kun sooshaal miidiyaa irratti gabbaatee gaafatte malee sibiraa achinti niyattee kaatee raftee kaatee ganama hiriyaasiitti dawwalatte yookiin maal jette maal wayyaa jaarsi kan koo akkana na rakkisee jira awwaanuman jaalladhuufaniin obsee wajjin ta'aa jira malee otuu kan jettu immoo maal jetti sirraa gaafa eeggattee wal sodaa keessa gilxinnati walitti himtanii falatti hin barbaanne sirratti shaarmutti kan biraa barbaaddi waan isii gammachiisu sabab kanaaf waan akkana sirreessa dhiironni keenya maqaan balleessina akka lukkuutti utaaltanii irran bu'ina ho'isuu barbaada wanta rii ho'isaa zim jedhameetuma uffata baafatamee simmeeteesitti dhufeera innaan dubbeettee irran bu'in ho'isi wanta rii nuyyoo ho'isanii maal jedhanii moqqe damaqqe gootee fataa jette bareedduun akkanatti sagalee jedhaa jirtu sagaleen hin jiru dhugaadha moo nan sobeeme koominti jala shamarran keenya gilxinnatii taasinis gabbaatanii dura jaarsi kan koo waan danda'u jettanii otuu hin dawwaliniin dura jaarsa keessan qobaatti bareeda kiyyaa aniifati jaarsaaf jaartiidha nama waggaa baay'ee wajjiniin jiraachuu danda'u ani garuu yeroo wajjiniin itti jennu na gammachiisaan jirtu sirreessuudhaaf yaali boota akkana akkanaatti igollaal akkasii bar yoo gilxinnatiin hin jirre gabbaatee hiriyaasiitti matti jaarsi kan koo kun akkana cal jedheetuma bakka akkuma daanqoo daqiiqaa tokkotti tuh jedheen irra bu'eetuma bu'a innaa waliin mari'adhaa tama kaakaru gorsa doktor Abduseen jaarsaaf jaartiidhaan dineen waggaa wajjiniin jireenya keessan jalqabdan amma doktorri kun waan akkasii irratti sirriitti ho'isi amuuq wanta rii yoo ho'e bareede doktor Abduseen amma ta'anii haasa'utti ce'aa jiru Itiyoophiyaan እንደዚህ ምናምን ነገር አምሮብኝ አላ ሆኢሳ ጀቹን ዶክተር keessan nama 300 daawwatamoo jechuun baay'ee aaranii jiru. Dhiirri keenya rakkoon isaanii maali? Baay'ee nama gurbaan antini jedhe kun ijoollee waan akkanaa sooshaal miidiyaa irraayis jireenya intini kana keessaa faffagaatanidha. Biyya keenyatti dhugaadha walooyisuun kun illee hin jiru. Jaarsaaf jaartiinis ilmoodhuma dhalchuu qofittiidhaaf simmeetiin kun haddii kana wanti nama maraachu hin jiru biyyatti. Dhugaan isiniin jedha amma maatiin keenya wanti arge kun cinqiin qabanu irbaata jaraa nyaataniiru laambaan dhaamee dukkanuma keessa ciifamaa halkan yeroo jara barbaachise walumatti siqanii dib jedhanii daqiiqaa tokkos haa ta'u waan ilmootaatu walii kennanii rafu. Amma garuu shamarran inni ammaatis dhaloonni amma dhufaaroo kun waan akkasiitiin cal jedhee ilmoodhuma argachuu qofittiidhaaf jaarsa kootii akkuma barbaadantanii jedhee habuu hin jettu. Simmeetiin maxabbaqa allabbat na gammachiisuu qaba. Fedhii isii sirriitti eeguufii qaba. Waliif ifa ta'uu qaba jechuudha. Walii galuu qabdu. Barsiisaa ajaa'ibaa Dr. Abdusee waan kana irratti isin barsiisa. Akkamitti jaarsaaf jaartiin otuu addaa waliin lolin otuu gabbahanii jaarsi koo na gammachiisuu dadhabe jaarsi koo hin danda'u hin jedhin wajjin jiraatan kan jedhu yoo barumsa qabaatte akkamitti shamarran tokko fedhii isii gammachiisuu danda'a. Akkamitti immoo an jaarsa kan koo gammachiisuu danda'a yoo waliin mari'attan. Akkamitti immoo walooyisuu dandeenya yoo waliin hooyifne yoo dubbiin maaltu ta'a jettanii xiinxaluu qabdu walooyisaa ማማ ሞቅ አለባችሁ ምንድነው ዝም ብላችሁ ዱብ እንዳልቆ ወል ሰይጣን ሞ ካን ዲጂ ዲጂ ሆላ ላላ ዮኪሬቲ ሂኖ ቦብሳ አወለ ያኒ
hoboksee irrantinii jedhee maal jedhee sanumarraa waa xiinxalaa isin cal jettaniituma maxxaa baachuu batalay dhiiraaf jaarsaaf jaartii yeroo wal fuutan ifaan dhaamsina tokkoffaa amma gorsin isinii kennu ifaan dhaamuu hin qabu. Baay'een ijoollee keenya rakkoon wanti jara antini jedhu dukkana keessa malee jaarsaaf jaartii taate akkamitti ati ifaa dhaamsitte dukkana keessa jaartii kan keemmattee ciifte. Bifa sii ilaalaa kan farii sii bareeddu kana ilaalaa jismii sii bareeddu kana ilaalaa yoo dhungattee ofitti qabattee hin jenne tiraaziin dhungataara jettee ifaa dhaamsitte jaartii keetii jaarsa keetii wajjiniin ciifta. Tokkoffaa rakkoon ijoollee kan keenyaa ifaa dhaamsuu irratti ifaa dhaamsitanii wajjiniin ciisinaa biyyatti bartanii waan ta'eef maatii irraa bartanii biyyatti keessatti warri ijoolleen baadiyyaa akka keenyaa kun maatiin kan keenyaa yeroo ciisichi gahee irbaanni nyaatame ol dhaqame godhamee laambaan dhaanfamee irrafama dukkana keessa rafama halkan ciifamaatuma dhaqamee walitti siqameetuma godhamee rafama allaqe sun hafeera amma jaarraa 21ffaa keessa jira inni dukkana keessa godhanii laambaa dhaamsanii cal jedhanii jaarsaaf jaartii jedhanii ilmoo qofa hafalfalaa jiraatan waafi amma shamarranis dhiirris fagaatanii jiru waa danuu argaa jiru hiroomii keessa galanii waan adda addaa sammuu jara maraachu akkaataa istaayilii qabamu wantaniin istaayilii halluu zimma bilaachuu wixir jettanii irra baatanii irraantiniin jedhina gaafadhaanii istaayilii kamitti sitti tolaa እንዴት ነው የሚያስደስትሽ እሲን ሸመረንስ ጃርሳ ከን ከሰን ጋፈዳ አከምት ሲገመቺስ ጃርሳ ከገመቺስ ዮ በርባደ ጃርሳ ከቴን ግልጽ ይተው ቀብዳት ሶዳቹን ቀብ እንዴት ነው የሚያስደስት እንደዚህ ምናምን ነገር ጅዳቲ ወልጋ ፈጣቲ አከሲቲ ወልገመቺሳ በቃ ላምባዳም ስተኒ ዱከዳም ስተኒ ደቂቃ ተቆንተኒ ወጡ ጃርሲ ኮ ዋንደ እንደው ጃርሲ ከንኮ እንዲህ አይነት ነገር አይመችም ሉቃነትን እንጀራ Doktor Hussein amma xiinxalaa kanarratti isin bakka min aynati no wal ijoolleen amma yeroo kana sooshaal miidiyaa irratti ummanni fagaateera ummanni baadiyyaa keessaa yoo amma laambaasaa isiidhuma gaaziidhaan bobaatu korraazii isaa yoo dhaamsuu dhiisee jira korraazii isaa yookiin faanusii warri faanusii qabu faanusii isaa ibsatee jaartii warri baadiyyaa keessaa jechuudha gaazii isaa ibsatee jaartii ofitti qabee ifa keessa hamma ta'e ilaalee dhungatee ho'isuu jalqabee jira. Isin warri Suudi Arabiyaa, Kaayiroo, eessa biyya alaarra jirtan akkamitti jaartii keessanii wajjiniin dukkana keessa ciiftuudha. Indees bacallamaa miistiin jaartii kan akkamitti ati dukkana keessa wajjiniin ciiftu. Akkamitti ani koo jaartiin kan kuna bira jiraattee bifa si ilaalee kan farii si ilaalee ofitti qabadhee እንደዚህ እቅፍ ካላረኳት ትራዚ ከነፉዴ ዮን ያዳን ዳላዳ ጀዴ ወጅኒ ረፈ ምን ይጎልብኛል ይሄን ትራዝ ካቀፍኩ ትራዚ ያመቹዳ ማልተደጎል ከናፉ ሼን አንዋሪ ትደወሉ እንዶ ኮታቲ ከይሳን አብዱሴ ማሪያዳ እስልን ጎርሳ አካታሳ እስልን ጎርስ አን ዋን ከነረቲ የሮ ኤራዳ ቆረና ገጌስ ነምኒ ሸመረኒ ወጅኒስ ዋን አከሲ ነንጋፈዳ ፈዲን ጀራ ኩን አከሚ qorannaa jabaan gaggeessan kitaaba tokko barreessuu danda'a waan kana irratti tokkoffaa ilmi namaa akkamitti wal gammachiisuu danda'a shamarranoo maal feeti dhiirri immoo jaartii isaarraa maal fedha yoo jedhanii waliin gaafanne rakkoodha akka indaanqootti walirratti tuf jennaan hin ta'u laambaa dhaamsanii dukkana keessa tuf jennii walirra bu'uun hin ta'u gabbahanii jaarsi koo waggaa torbaa tokko wajjin jiraadhe na gammachiisuu dadhabe hin danda'u hin ta'u jaarsi kan keessi gammachiisuu hin dadhabne situ istaayilii jijjiiree kennuufii yookiinis jira miti jaarsa kan kee kanatti ofoyisuu wallaalte ho'isiin ofoyisi atis shamarran tokkoffaa dhiirri kan keenya maal fedhaa mana keessatti akka simmeetiin dhiiraadhaa ho'ee moqqi jedhee wantarii namni fedhii qabaa bar uffata intinii kana jismii kan kee babbareeche jaarsa kee biratti babbareedi tokkoffaa dukkana keessa dhayxeetuma surreen dhuftee dubbette surree achi buuftee rafin ala mana keessa jaarsa keetii wajjin hin jirtu uffata ajaa'ibaa kana kan qaama kan kee jaarsa kan keetti babbareechu istaayil yaalloo libasii fuuldura isaa kanatti latti rifeensa kan kee jaarsa kee biratti kan keenya rakkoon shamarran keenyaa maali beeytu mana keessatti uffatuma dhayxee intinii jette dakkuu kana uffattee yeroo gabbaatu shittoo diddibattee lippistiikii diddibattee karaarra deemtu kan si wajjin jiraatu jaarsa keeti malee warra karaa irratti si ilaalanuu miti boo obboleetti mana keessatti bareeduu qabda jaarsa kee biratti
bakkeetti babbareeddee lippistiikii dibattee qamisii hudduu si qabee kana godhee nama kakkaafachiisu dhiira karaarra deemu kaafachiisuudhaaf miti kan itti hintini jettu. Minoone shinoo mana keessatti kan itti bareeddee jaarsa kee kaafachiisuu qabdu simmeetii isaa fuulduratti deddeemte yoo akkas hin taane taljii nama godha. Shamarran taljiin tokko tokko ofiisiitti taljii taatee kaatee jaarsi kan koo taljii ta'e fedhiinsaa akkana na gammachiisu maalin jedhee yoo ati ofii keetiif moqqa jettee uffata babbareedaa mana keessatti battee shittoo diddibattee rifeensa kee faagoote fuuldura isaa kana deddeemte inni sila nagaadhaan ciisaaru kottu jedhee of qabee ofirratti dibaase godhe akkana jedhe asumaan laayivii keessa galtee yaabbadee nuumi hono እንደዚህ አይነት ነገር አድርጉ gorsaan kun ijoolleen keenya iccitii safuu jetti safuun tokkoffaa hin jiru jireenya keessatti dhugaadha bar amma shamarran kan keenya maal gooti beektu biyyumattis ta'e asittu shamarran Oromoo batalay muudi yaalgabbaachoo yaalsalaxanu ማለት ነው warri salaxane fagaataniiru warri dhedheedhiin ammallee salaxanin gaafa jaarsa ofii bira jiran uffatuma dakkuu uffataniituma mana keessa deddeemu hojii adda addaa jettu gaafa gabba'uudha ka'anoo lippistiikiin hinafu hidhiinnaarri haaddatamee kanatti lippistiikiin dibatamee xuuxmaajaan harma akkana dhikkodhee kaasu keewwatamee qamisiin hudduu dhikkodhu yoo surree ta'e keewwatamee karaarra deemama gabaan duuka laale wayyoo jedhee irraa mana keessatti jaarsa taljii godhaatti gaafa manatti galte uffata isa guyyaattiin babbareeddee diddiimattee oolte baaftee lafa keessee dakkuu uffatti ala gabbaatu rifeensa qaqqajeelfatti maal jettee babbareedde enna ol galte hoo boosetti daaraa qulqulluudha akkamitti nuti simmeetiin kan keenya isinitti kaaree kanan dhiirri keenya badiin qabu yoo isin of babbareechitanii nama kaafachiiftan man kaafachiisuu danda'a maammaa moo qaallebaachuu ho'isuu safuun jedhinaa kun gorsa shamarran keenya gaafa heerumaaf dhiyaattan kana of amansiisaa mana keessatti uffata babbareeda halkanii uffata guyyaadhuma yeroo jaarsa keetii si ofitti mana keessa ta'e waan isa kaafachiisuu danda'u isa simmeetiisaa ho'isuu danda'u uffata diddibadhu lippistiikii kee kenna bakkee baatu qofan dibatin mana keessatti diddibadhuuti hidhii kan kee kan list godhi akkuma inni bakkee baatu of qaqqajeelchitu jaarsa kee biratti of babbareechi yoo akkas ta'e bultiin kee mi'aa deema ho'aa deema jaarsi kan keeyyuu sirra ba'eeyyuu sirraa bu'uu hin danda'u isa amma hin danda'u jette kan jettee kurrifatte jennaanu sirraan bu'u yoo ati simmeetii isaa eegdee ho'ifte si'ii taljii ta'ee jaarsa kan kee jalatti waa tokko laambaa dhaamsee akkanatti korchochaa taa'u akkamitti jaarsi kan kee si gammachiisuu danda'a bulgu dhiirri keenya hin danda'u paakistaaniidha inna paakistaaniin maal danda'u fi fuyyuu hoolaa fakkaata viidiyoo wayi argee dhengan way khalaas wallahi khalaas alayka allah khalaas jetti waa tokko isiidhaaf simmeetii waan jedhu ofuma isaatiif akkuma hoolaatti dubda dheerabe viidiyoo wayi ilaaletan wayne yaa dhiira Oromoo kana atuu dhiira Oromoo qaqqaalii qaqqashtiin kun jirtu hoolaa dabbasaa kana bira maaltu shamarran keenya geesse khalaas yaa baasha khalaas jetti amma kun hin gammadaatti moo isumaaf jecha khalaas jetti rabbiin isaa kolaasu malee caccabdu min aynat lijdish wayne khalaas alayka allah khalaas viidiyoo wayi ilaale kan paakistaanii ta'ee maalin beeka akkuma arabaa intiniidha bakka baangaalii wayinatti fakkaata shamarran kan keenya wayi qabee viidiyoo waraaba silkii kana godhe asii itti intini godha khalaas alayka allah khalaas way jedhu atuu ijoollee keenya ta'ee walii galteedhaan akkas khalaas way jechuu qofatu hin taane fiqiriidhaan yoo laash jette በፍቅር ተስማምታችሁ እንደዚህ የምታረጉ ከሆነ ገመቹ እርግጠኛ ገመቹ ወይ እንጂ ገላሳ ይቀላ خلا ምን አይነት ልጅ ናችሁ ወራዛ beekan keessattuu jaartii keessanii wajjin yeroo rafu ifaa dhaamsee wajjin rafaara nan beeka koomentii jalatti barreessaa beekan keessattuu jaarsa keessan gammachiisuudhaaf uffata babbareedaa uffataa jira musliyaa barreesse koomentii jalatti ati mee jaarsa kee gammachiisuudhaaf mana keessatti yeroo jaarsi kan kee jiru uffata akkamii uffatta isa anna bakkee baatu babbareeddu sana maaf lafa keessa inni ol galtee maaf fayyoo uffata hojiin ittiin hojjetamu dakkoo uffata hin uffatinaa jechuudha bar mana keessatti bareedaa yoo barbaadan bakkeen na baatan fokkisaa ba'a ati jaarsa keetiif bareedda malee gabaa bakkeetiif hin bareedu doktor Abduseen gorsa kan khalaas alayka allah
خلاص عليك الله خلاص من أين تلجنش أتي شمرة أورومو بكم بوتو خلاص يداتي خلاص أتي خلاص شير غدا خلاص جتسا ربي سيا خلاصو خلافة من مليئة بالغي مي بالتو تدير كديرك قوتي قشتي أكا عبد الشيخ ناجرو dhiira akka abbisee qaqqashtii kana si ho'isuu danda'u dhiira oromoo meeqatu jiru dhayxee paakistaanii dabbasaa sanatti khalaas alayka allah khalaas jechuu maaf barbaachiseedha mam eenyaa haalli nadal dhiirri oromoo warri muudiin galeef ho'isuu danda'u ho'isa ijoollee keenya barsiifataa deemna nuti akka jarri ho'isa nuti dhiiruma oromoo warra ho'isuu hin beeknellee akka jarri ho'isuu danda'anu goona jechuudha ho'isuu danda'u qaba dhiirri oromoos cal jettanii dhiirri oromoo keenyas durba qofatti ittiin kaanu shamarran qofatti ka'uu hin qabnu dhiirri keenyas gaafa jaartii keessanii wajjin hin ciiftanu zimmi bilaachuu ciisaatuma dhayxanii ol ka'ee sanitti dhaabbannaan utaaltanii dubbeettanii rambinaa shamarran qofatti ka'uun hin qabu rakkoon shamarran qofa bira jedhaan jiru dhiirris gorsa kana fudhaa bareechaati bultii keessaniif isin fayyadan nuti doktoronni isin gorsina bultii keessaniif maal isin godha yeroo jaartii keessanii wajjiniin fedhiidhaaf intin jettan majammaraa kiising argu tokkoffaa shamarran keenya fedhii qofitti dubbeanii utaalanii irra bu'uutu hin taane kiisingiidhaan gaggabsi horma parg badam pargee የምትፈልገው ጅረምቲ ጅስሚሲ ከና ጃርቲ ኬቲን ሶዳቲ ዋቶ ጅስሚሲ ከና ላኢላ አኩማ ከና ጎጎዲቲ ኦፍቲ ቀቢ ሰነ አይንቲኒ ጀናን አለቀ ገመቹን ጀሪ በርባደ ነው አቲ ኡታልተ እረ ቡቴ እድብ ጎተ እራ ቡኡ ምቲም ዲሪ ኬኝ ደገፈዳ ጎርሳ ዶክተር ረብሴ ነራ ዋንጀ ባዳን ገዱ ፈ ከጆሌን ኬኝ ለሙ ገባቴ ጃርሲ ኮን ነደበ ጃርቲን ኮነ ገመቺሱ ዲደ ሂንጀኔ ፈኒስን ጎርሳ ጅራን ማልጎቹ ቀብዱ የሮን ትኒ ጀተን ፏ jedhaati halkan keessan bareeffachuudhaaf yoo barbaadan min maadrag እንዳለባችሁ ልንገራችሁ maal gootu jaartii keessan gammachiisuudhaaf awwala aliif jedhame waan jalqabamu jira baa jedhame waan otuu baa bussalaatii dhaqame baabii eddee sanan gahin otuu baa bussal baabii sadhuma 40 ran gahin usula jira toohida jira waa meeqa jiraame akkuma sana baabii qaba dhaqame baabii totu ol hin galamin ho'isi amuq ጠይቃት ኤሰት ዮን ሲፍ እንትኒ ጎዴ የት ቢነካሽ ቃመከ ኬሳ ዮን ኤሰ ሲቱ ጡቄ ደስ ይልሻል እሲኒ ሲመቹ ቀብዲ ቦታ ከና ከና ናቀቀብ ሲስመኝ ደስ ይለኛል ዮከን ኪሲንጊ ጃለቱ ተ ኪሲንጊ ዳንገገብስ ዱቄት አርጋት ኪሲንጊ ዱመ ጃለት ሸመራን ተቆ ተቆ ፈዲ ኢሳ ኡታለኒ ዱብ ረጅደኑራ አሙቃት ምን አይነት ናችሁ ወዮ ወዮ ማቡ ሰላት ሆርማ ፓርጋት ምንድነው አከምት ወጅን ጅራና ነው መቃኑ በዳራ ዲሪ ኬኝ ሸመራን ኬኛ ሆቱ ሂኖ ኢሲን እረቲ ሆይፍት እንትን ጀተኒ ነዳጂን ሂኖ እረቲ ቱፍ ጀተኒ ደቂቃ ተቆቶን ቱሪነ ራቡታ እሺ ትገሩሬፍ ስሜቷ ገና የተነሳ አንተ ትዘላለ አለቀ ቀበኖፍተ አቶ ፊከት ይገመደ ስሜቷን ሳታጨርስ እንዴት አባ ነው የምትኖረው የድቅልሽ ልጅ እክፈቹ ዲሳ ሸመረንስ ወንተ ኮፋም በስ ሸመረን ከኛ ወንተ ልትሙ ጃርሳ ከቲ ወጅን ጋፋ ጅራቱ ዮ ኦቱ አቲ እንትኒ ጅርቱ እንከ እንትኒ ጀድ እትሚ ትንሽ ረጋበል ቀስበል አዎ ነቲ ቶላ ጅራ ኤከሲት አካነት ናጎድ akkas jedhama bar ifa godha amma doktor kun qaanii cabsanii maaliif waan akkana dubbatu jettanii internet angorsa bultiin nama akka jabaatu fanin gorsa kenna amma fakkeenyaaf jaarsaaf jaartiin gaafa wajjin intini jedhanu yoo isin itti himanne inni akkuma sate tolu qofatti itti dillim god yoo isin immoo እንደዛ akkasitti jettee itti mimmi'eessitee fi akkaataa qaqqajeelchiteef akkasitti gammachiisa mi'aa deema hixaaf hixaan ማለት ነው akkasitti mi'a wal mimmi'eeffadhaa jechuudha sukkaar asal bas jedha yeroo akkaataan inni itti hadhasii godhasii ta'uu dide akkaataa jijjiirsise akka inni borsi gammachiisu istaayiluu የዛሬ ካልተመቸሽ ስታይሊን harraa yoo si ta'uu dide
አቅጣጫ ይለወጣል። እንዴት ነው የሚያስደስተኝ መሌ ዋ ቆባቲ ፓኪስታኒ ወይ ደንዴቲ ወይ ቀባቴ ቲምቲ ከነነ ሲገመቺሱ ባንጋሊን ቆባቲ ደንዴቲ ወይ ቀባቴ ሲገመቺሱ እንደው ዮ ወሊ ገልቴዳን ስሜቲ ከንከ ሲኤጌ ሂንጀነ ምንም ብቻ ለውጢን ቆባቴ ነሲፍዱ እንጂ ይሄ ምክር ነው። ደቂቃ ሜቀን ሲንጎርሲ አነመ ደቂቃ ካን ኮቲን ፈየደሙ ጀልቀበያን ደቂቃ ሶዶመ ቶላ አከ ቀልዲታ ሳንጅሩ ላይቭ ራዩ ፈጋነ ጅራ እኛ ሰፋጣ ዲብኔ ሰዓት እኮ ጨልጀኒ ነማ አራብሰኑ ላይቭ ራ ቃሊታኔ ሶሻል ሚዲያ ራ ጋፋ ሰበ ኬኛፍ ሰገሌ ተኡዳፍ አስባኑ መሌ ጎርሰ በበሬዱ ሚሚዮፍቱ ከና ሰበ ኬኛፍ ከኑ ዮንታኔ ጨልጀኔ ሶሻል ሚዲያ ራቲ ኢጆሌ ሸመረኒ ኑላልቴ ባየንሲ ሸመረን ከን ኬኛ ዶክተር አብዱሴ ከና ኢጁማን ኢላልቴ ቱመዩ አኩማ ከነት ኢላልቴ ዶክተራችን እኮ ማሊፍ ሶማ ዱፋራ ሸመረን ኬኛ ቀልቢ ጨብሱን ቀም ለምን ራጋፈተም ብዙ ቺኮች እንደሚወዱን እናውቃለን። ጃለልን ማረብሽን ይፈከል አኔ ወንተ ሶሻል ሚዲያ ከነራ ላይቭ ራ ደፈንትኒ ፈፈጋታ ጅሮ ሸመረን ከን ኬኛ ባየን ሳኒ ዶክተር ኩን ኦቱ ኮታ ይጀዳኒ ሂነው አቃሉ ደሞ ሶማ ዱፋ ጅራ ቀልቢ ጀርነት ተጨበኑ ዋቀዮነት ደለና ስለዚህ ነማ አካ አብዱሴ ከነቲ ጃርቲ ኢሳቲፍስ ኡመተ ሳቲፍስ hiriyoota isaa dhiiraa warra ho'isuu hin dandeenye akka jarra ho'isanuuf gorsa kennu kana jabeeffadhaa isiniin jenna sheer gochuudhaan yuutuubii kan keenya sabiskiraayib gochuudhaan maaliif miila tokkoon dhaabaarra nuti waan ta'e kana waa ummata fagaateedha nuti dhiironni baay'een garuu nu arrabsu yeroo kana tish gowwaa maaloo ani takka arraba dhiiraa aareen beeku jireenya kan koo keessatti hiiqan ubbinyaal biyya sira maasib arraba dhiirri na arrabsu takka takkitti wayitti na sabuwan dhiirrimmoo dhiira na arrabsu barootuma akkam ta'e koomenti jala deeme maal jedhe shamarran tokko tokko gaafa siin na arrabsitu bakka foon qaayisoo ati noo istis takka akka laallechi ni qajeelti siin qalbii shamarranii tokkittiidha tokko dhungannaan keessaa buute maal taatisa jedhan san shamarran keenya gara jabeenyaa miti jibbaadhaaf nama na arrabsitu waan ta'eef shamarran keenya fikira ashannifaata jaalalaan injifatamti siin dhiirrimmoo wanti ni nama arrabsu wanti ni maraatu abdusee kana maaliif ummanni social media kun shamarran an tokkittiin fuudha gaafan fuudha andi bichaa namaa gabaata dhiironni warri abdusee shamarran hundinuu tajaallatti jettanii sukkaartan no andi bichaa namaa gaba yoonaa eeyyamamee jaartiin kan koo eeyyamteen afur fuudha arat kachalku minaan biyye ማለት ነው akkasii waloo isaa isin jenna sagalee dabaluuf utaalloon naqamee jira sagalee dabalee isin bashannansiisuudhaaf gorsi kan koo yoo isinii ta'eera ta'e gorsi koo yoo isinii ta'eera ta'e mee onni ol darbaatii diina garaa gubaa حركات كثير من دكتورة كيسان كان جبي فتا غورسي ساني هرا باين تنيدا akkasi galatooma doktora jaalala doktor abdus ahmed kaayiroo irra harrasiniif amma gaafiin akkanaa asirratti gaafatama akkaataa itti hojjetan warri na gaafataa jirtan atabdus gaafa hojjettu akkamitti hojjetta gaanaan jettan an nama waa dubbisu nama saayikoloojii itti fayyadame waan ilmi namaa fedhu waa hunda istaayilii isaa isinitti himu malee doktor abdusen hojii kan koo an akkana jedhee sooshaal miidiyaa irratti isinitti himu an jaartii koo qofatti hin argisiisa akkaataa hojjennaa kootii waa hunda istaayilii isaa isin asirraa isinitti himu hojiitti jijjiiraati jaartii keessan gammachiisaadha malee asirratti akka ta'e istaayiliin ofitti hojjedhu fidee isin argisiisuu miti ijoolleen keenya muudii baachuu gorsan isinii kennu fuudhaatii hojiitti jijjiiraa ixaqmaachuwaal gorsa bar jaartii keessan laambaa dhaamsisanii wajjin hin ciisinaa lama otuu hin ho'isin otuu kiintinii gootee hormaa pisaatti daraarragu istaayilii isaa qaqayyartanii otuu waliin gammachiisin jaarsi koo hin dadhabe gabbaatanii hin jedhinaa lama gorsa bareedaadha kunis jaarsi koo na jalaa dadhabe hin jedhin ofii keetii ho'isiitii istaayilii isaa gaafadhuuti itti madhu rakkoo kee na gammachiisaan jirtu fedhii kan koo hin fixanne waan danuu jira hammas akkasitti yoo waliin hin mari'anne jaarsaaf jaartii danuutu walii kuuf deema jechuudha gilxinnatii dhabuu keessaniin dura yoo gilxinnatiin hin jirre bultiin nama baay'een hin diigama jechuudha
akka inni diigamuun feenu nuti immoo bultiin namaa indi farsan falligim akka inni dhaabbatu barbaadna waan ta'eef yoo waliin mari'attanii sababa jaarsa sitti machuu sodaatteef araba baangaalii khalaas jettu bira dhayxee akkasitti duudubbaan du garaan na gubate warabbal kaaba'an nan gubadheen akkamumatti shamarran keenya namni bira itti bu'an shamarran Oromoo namni akkana tuquun jaalu duudubbaan qabee itti gochuu dhiisii harkaan tuquu isaan inaafaan otuu kooti shamarran Oromoo hundi koo natti fakkaatti hundi shamarranii waan siin koo natti fakkaattuuf gaafa Paakistaaniin diqilishiin kun qabee akkasitti khalaas sukkaarri natti ka'ee gubadhee bishaanin dhuga mana keessan deema wayyoo an nan du'e dhiira Oromootu ta'e rakkoon qabu garuu gaafa koskosoon kun intala bareedduu sana akkasitti qabe way itti godhu taqaaxalku keessan na gubate baxaam rabbi si yaballeessu jaarsa sitti himattee qajeelfachuu dadhabdee dhayxee akkasitti ittiin jechuun hin ta'u shamarran Oromoo bakka hin buutu kun. Akkasii galatooma ani baxaam qoosaan jaalladha isin bashannansiisaa gorsan isinii dabarsa. Isin jaallanna baay'ee gorsi keessan isin bashannansiisuun itti fufa. Biyya keenya nagaan hogadhu Itoophiyaa ለዘላለም ታፍራና ተከብራ ትኖራለች። ኢትዮጵያን አልከዳም እናቴ ሀገር ዱመረስ ብየ ኮቲፍ ስርቤ ኢትዮጵያን አልከዳም እናቴ ሀገር ኢብማንት ነቀባ ጋፈን ኢትዮጵያዳፍ ስርቡ ጃለለ ብየ ኮቲ ዱመራ ኢትዮጵያን አልከዳም እናቴ አልከዳም እናት ቆይ ኢትዮጵያ Koomiti nama bashannansiisu baay'ee jiraadha. Akkasii shamarran keenya irraa immoo nuuf bu'aa warri koomiti jalatti kaarotii adda addaa shamarran keenya qaaliidha shamarran Oromoo warri kaarotii adda addaatiin hamilee shamarran keenya cabsuu barbaadan wallahi baay'een isin taasa dhiironni baay'een warra akkasii warra otuu shamarran keenya qaqqaaliin kun dhayxeetuma of babbareechitee qamisii kana isteeppaasii qabee harmasii kana godhu kana uffatteetti dhufte daqiiqaa tokkoof dhaabbachuu hin dandeenye akkuma kanatti jedhee rafutu shamarran keenya kaarotii jedhee arrabsa dhiironni akkasii isin siichi isin miicuu qabna shamarran keenya irraa nuuf bu'aa na guba gaafas shamarran walitti qabdanii kaarotii waan adda addaatiin shamarran keenya tuytan shamarran keenya qaqqaaliidha dhiira bareechee jara qabatee kunoonsee simmeetii jara gaafatee jedhu argannaan kaarotii miti jarri lammii biraayyuu harkaan hin tuqanu shamarran keenya qaaliidha shamarran Oromoo maalati akkamitti shamarranii kaarotii waan adda addaa jettee shamarran qeeqxa hin ta'u mal hin ta'u shamarran keenya qaaliidha nu jalaan tuqinaa kaarotiin hin nyaatamu mummuramee malee shamarran warra bakka jira miti oovarii baalagee warra biyyattillee mana barumsaa dhaquudhaaf bahee boqqolloo keessatti gangalfamaa oolu waan akkasii godha mal shamarran qaqqaalii kaarotiidhaan qaama si bareedduu kabajamtuu kanatti hin buutu qaama bareedduu sana keessaa kan akka doktor Abdussee kana bahe nama doktorota jajjabaa bahe bakka sanaan bahame waan ta'eef kabajaa kaarotiidhaan waan akkasii hin xiqqeessinaa isin jechuu barbaada ati qalledoo qodaan kabajaa qaba lammii keessaniin ala geessitanii nama biraattus asin itti buuftanu nu guba cungaarra nutti ka'a hin buusinaa kan keenya qodaan shamarran Oromoo kanuma kan keenya qofa nu qofittiituyyuu itti fayyadamuu qabu enyaanen min balaa daabboo acheen daabboon kan keenya qofa ta'uu qaba wanti eeggadda gaafa intalli Paakistaanicha akkasitti daabboo siisana waa godhu gubadheef daabboo kan keenya numa qofa nyaachuu qaba daabboo shamarran Oromoo jedheetan malee waa biraa miti kabajaa qabdi daabboon shamarran Oromoo jechuudhumaaf nagaan naaf turaa isin jaallanna ciao